waan balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'e kan addeessuun jiru itti fufachuudha. Waaqayyo ergaa wangeelaa karaa Amaanu'eel karaa Yesuus Kiristoos nu wajjin ta'u erga jaallate eenyutu nurratti ka'a yookaan immoo eenyutu nu mo'ata jennareen Kiristoos Yesuus ifa biyya lafaa ta'e gara biyya lafaa kanaadhaa kan dhufe nu tajaajiluudhaaf dhufe. Tajaajila Kiristoosin immoo namni hin ka'a. Tajaajila Kiristoosin immoo dadhabaan hin jabaata. Tajaajila Kiristoosin immoo wanti diigame hin haareffamu. Tajaajila Kiristoosin immoo ayyaanatu baay'ata. Maqaan isaa eebbifamu. Yohaannis tokko irraa dubbiseeni har'aaf gara xumuruutti darba. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 kaasee sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Lakkoofsa 17 seerri Museedhaan kenname ayyaanni fi dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman. Yesuus Kiristoos yookaan Amaanu'eel inni nu wajjin jiru kun tajaajilaa Waaqayyo garbicha Waaqayyo isa ayyaana kennu ayyaana isaa kanaan immoo isa namoota kaasu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo nu wajjin jira. Akka warra boojuu hirmaatuttis sagalee gammachuu dhageessisu. Bara warra miidiyaatti akkuma goote ammas waanjoo ulfaataadhaaf loloosaa gatiitti isaan irraa caccabsina. Ulee warra isaan cunqursanis irreessina. Kopheen warri loltuu yeroo lolaatti ittiin lafa dhiitan oolonni gateessa gangalfame kutus ibiddaaf hin ta'a. Ibiddi isaanii fida. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Barabaraa, Hangafa Nagaa hin jedhamu. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti immoo isa ijaaras. Firdiidhaaf qajeelummaadhaan ammaama barabaraatti isa eegu. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan hin godhu. Ameen. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatiif kan Ilmaas kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Yaa Gooftaa si galateeffanna. Guyyaan har'aa kun guyyaa dinqisiisaadha. Guyyaa ulfina qabeessa. Guyyaa adda ta'e, guyyaa ifa guddaa, guyyaa gammachuu guddaa, guyyaa misraachoo guddaati. Galanni siif haa ta'u. Guyyaa kana irraa hirmaachuuf, ifa kana keessaa hirmaachuuf, gammachuu guddaa kana keessaa hirmaachuuf, misraachoo guddaa kana keessaa hirmaachuudhaaf, carraa arganne kanaaf galanni siif haa ta'u. Ammas nu wajjin jiraachuu kee waliin dhageenye, waa'ee argamuu kee waliin dhageenye. Argamuu kee irraa kan ka'e nu wajjin ta'uu keerraa kan ka'e biyya lafaa kana keessatti dhuftee nama foonii taatee foon uffattee dhalachuu keerraa kan ka'e seenaatu jijjiirama. Seenaan namootaa asa jijjiirama. Seenaan waldaa kanaa jijjiirama. Seenaan saba keenyaa jijjiirama. Waaqayyo isa seenaa jijjiirtudha. Waaqayyo argamuu keerraa isa ka'e Waaqayyo isa waa jijjiirtudha. Jireenya namoota kanaa keessatti wanta tokko jijjiirama. Mana isaanii keessatti gaa'ela isaanii keessatti, jireenya dhuunfaa isaanii keessatti, waldaa keenya kana keessatti jijjiiramni addaa tokko dhufu. Argamuu Yesuus Kiristoosiin, dhalachuu Yesuus Kiristoosiin jijjiiramni addaa, jijjiiramni gaarii, guddinaaf kan ta'u, eebbaaf kan ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin haa dhufu. Wanta iddoo kanatti goonu hundumaa keessatti ulfina kee mul'isi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gaafa jimaataa Waaqayyo nu wajjin jira, Waaqayyo isin wajjin jira. Mata duree jedhu irratti haasaa ture.
سجل جوا كسر جوانته saya sebutkan tu orang kuasa pun afurra sagali akasi yang difanetu karena afis waktu ofisati milik kita signifikan yang amal leto kalau dulu fofti ilmu sendiri wakasa amanuel jepin mo gafti amanuel jechulo waktu wajib jira jechu waktu wajib jira wakasa itu saya dengar tu baca tu bahaya gak absen itu baca واقعي نوجين راجونسا حالي كينيا بيس سامي تيف نموت واقعي ميجن ميجو سامي تاريف نموت واقعي غمچي سامي تاريف نموت كسيرا واقعي تجران سامي تاريف نموت ابومي واقعي وجين وليف كل سامي تاريف كنت واقعي مقاسا بيجنتو نوجين مقاسا يفو حالي ارغاكم كيسنتو زمان فكاتا جني دالتوري حالي يروسنا كونتكست يروسنا يروسنا بوجان بي چرت مويتو يرو لبسي لولا بي چرت مويتو يهودا رتي يرو لولي لبسنه تو يچو موتوني لا مولي گلني موتي سيريا كنجرا بني في موتي ني ور اسرائيل مولي گلني بيه تو كنتي دولو بيه تو كلو بيه تو چسودا يرو سامنايتن ودوكن يرو نفساج يرو ني ور يهودا برغه كنرا كيمو موتي راجل تبه هم سبب كل ماتي يرو سان راسمن اكا مكا وسونه كيس جو ليس راسوتي غران نموتا يرو رافمي يوتي واقعي ورغا كنرغه ان اسني وجين جرا بقى سايبي هو واقعي وقا كل مودو وانتوي وغاني مودو وانتوي واسينروبي واسيتروبي واقعي درسبه بقى سهل بفهم نرسل واقعي نوجني جر واقعي اسمي وجني جر نوجني جر شو واقعي مالي في اللي بدك نقطع نوجني جر شو واقعي نو تجاهلوف نوجني متاع واقعي كذا ما نقول لك أنا كيسات ساياس كيسات كناغرو وري إتنا كيسات نوجني شو كنا كيسات جراتني إني بلد ويت بيز زابلوني بيا نشان الجديدس برا تيمو بيا يودارس جماف غريلا سكسما وركاني فلسنا كنا إسا فلسنا كنا أمانويل فلسنا كنا واقعي سلوتشيجو هرتو فلسنا سالوش كنا إسا تو سان تجاهلا إسا تو سان غيرا مكان ساهي بفضل سامي دكان كيس جرات بفضل جالسنا ركا ورجع بيجود واجل جراني فيس إفريم مانه نبي سكرت أمانويل تو يفكر بس إني فايسني فباسنا إني سهرت ثانو غادي سبعنا يعند سينتمي أميني تريس دوني تريس واقعي وانا سينتلو بندرما واقعي وانو بيتوكا واقعي ولدا كنك وانو بيتوكا واقعي جريني نما سدوسا كتوانو بيتوكا واقعي نما خاسوكا واقعي نما كيشوكا واقعي نما هارسوكا واقعي نما كنشبسوكا واقعي نما دوساتي بيسوكا واقعي نوجني جرا مالف نوجني جرا واقعي نو تجاجلوف نوجني جرا واقعي إلمي واقعي يسوع كريستوس نما فونيته كريمي على تيجي أمانويل كريمي غربي لفانوس تجاجلوف نما كاسوف يسوع كريستوس مكان ساهاي بفر برساتة سكانه ويرودو بتوكسر توفي ساياس سامي مكانه كيسجراتو يفهم جلسان إني تجاجلوف ما دورا يفهماس واقعي يفهماسو دفعتو أمانويل يفهمو باسو دفعتو دكنا كبرسو ناو دفعتو لمانويل مكان ساهاي بفهمو حالي نما بيسنة تفهمي حالي نما غاري سامي تفهمي وانتي باهي بروميسي تفهمي جروفي واي سما كينيا واي بيه كينيا من نايان وتو state of emergency ni maini واي لاسي جاجا دورا جافي لو تو بيه Ethiopia كمو توفا أكاجيجزو وتو maini يروسو تشيتا أتوري حملين كيسا باهي كوداتو نمي واقع كنوري كنا أما كاتبلي سماري ومد كينيا چلولا يرا درگون كينيا چلولا يرو أكاجا بعد حملين نمالا كيسا وباسا نگه
Toko kan biya tiyu gale ya de jira. Ora lapsing yerobe. State of emergency ne jerobe. Biya Ethiopia kan bitu ya ka lol tute. So China wala dange fa. Hirire bon dange fa. Namni kafi ka fa chun dange fa. Nama Jesus sun babala. Isa bolte ga fa lalu. Hamile ubata Kenya lale, indalale, ibarra, ibiya laju, gar zero ke. Abdi injuru echura ifiye ke bana bonbaye. Motu ma ke kanende injuru echura ke bana bonbaye. Alwaye motu ma aba ke ifiye ba. Garu jarina numo. Ita mende ala mati numo. Ugam badu saati numo. Tuan nama nama. Karena view, Yeronam ni akasi, Yeronam ni hamile satu, anak bais. Mali betu. Sabah hamile satu, biaya hamile satu, biaya dan biaya kusta kesati. Moisha wakil kalau sudah menjadi. Faisu wakil kalau sudah menjadi. Wanggen mau kalau sudah asyik jut. Maka sahaya bisa. Wakil wajibnya, wakil sahaja wajibnya, wakil biar jodoh wajib wakil sahaja orang wajibnya. Sabi sikka, orang ke state of emergency bicara ketika itu tadi, wakil sahaja bicara terus bicara tingkah ni lepas. Sabi si mau bicara ke, ugani mo, pergi nama mo, hak imo, sahaja bisas wakil kasih. Maka sahaya bisa. Isaias barasudah ada dalam. Yo demi cukur Isaias itu tidak ada tenu betul. Wahai siapa bicara wana dalam. Isaias barasudah kesati modi cahaya berada wakayo suwajini juara itu. Maka sahaya bisa. Wakayo salah sudah masih wajib. Salah sudah jadi kerja wajib itu. Salah cara lagi. Salah labsiru nanti labsari. Iranti kan ifam. Salah orang bodoh gaya kasi confusion ke sagale kan deunti waqayo si wajina jira sinoncha jereti dubat maka saya jawab waqayo sinoncha waqayo sabar amin gafana bi chanjaru waqayo ka maka saya siro kasi dubat yero motin sodate bollate yero biji sodate bollate yero dubate saya waqayo Yohan Amanuel wajini jira dari luar. Utajali Yesus Yesus wajib Yesus wajib maka saya. Arawan tu face itu batu wata jatuh. Kalau baik kalau seni cukup dia seni itu batu tadi ya era. Dengan aku seni itu batu Yesus Kristus wajini tausa mutajajiru af jadi dubade wajin tau Amanuel nak kemo fayda tujuh maka saya itu Yesus Kristus juga Amanuel wajin tausa ufai Yesus Lukas tu pernah ada lekopsa Sadeti kasih sila dubi kami tulis hidup bisa. Saat Lukas pukul nanda. Lekopsa kudani mau perlamatan dubi semua. Siapa sunut serati Tuhan berkali wadah disengki surat dipakar karena view kosong jadi satu lagi. Lekop sekali kasih itu bisa. Yang kami cigaru, hin sodatina, kunan misnacho, gamen cubuta sekitar mo, kunis sama rumah, tahu. Ada mandara daun itu saya sendiri tidak ada. Ini mau Kristus gofticha, milikin sama kana, mucar wayan kemarin, sere horin kesa, nyatu racisu, ini harga tujuhnya. Agama wakil kan ini lapse kana tuh, tiksotat, tiksot awrisani ganti, kana lapse.
hinsodaatira kuno misraachoo gammachuu guddaan isinitti hima gammachuu kun masuma hundumaaf kan ta'udha jedheeti dhalachuu Yesuus Kiristoos inni fayyina kennu kun nama biraaf akka hin taane isaaniif akka ta'e dubbata akkas jedha kunis nama hundumaaf kan ta'udha jedhe booddee har'a mandara daawititti fayyisaan isiniif dhalateera jedhe Amaanu'eel nu tajaajiluuf gara biyya lafaa kanaa dhufe nu fayyisuuf isin kan fayyisu jedhee dubbata. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf gammannaa jechuudha. Waaqayyoon wajjin ta'uusaa, Amaanu'eel nu wajjin ta'uusaa, nu tajaajiluu isaatti kanaaf gammanna. Maaliif nu fayyisuudhaaf inni saba isaa cubbuu isaaniitti fayyise. Kanaaf har'a misraachuun isinitti himu akka waldaa kiristaanaa kana fayyisuuf akka amantoota waldaa Osloodhaa fayyisuudhaaf akka keessummaatti har'a nama waldaa kana dhuftee jirtu siinsi fayyisuudhaaf namoota rakkina addaa qabdan jireenya dhuunfaa keessanii keessatti mana keessan keessatti gaa'ela keessan keessatti namoota rakkina addaa qabdan fayyisuudhaaf siinsi jechuudha Yesuus Kiristoos dhalachuusaa sitti dubbachuudhaaf iddoo kana jiru. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos adda kan taasisuudhaaf kana jechuudha. Dhalachuun Yesuus anaaf isiniif naaf jechuudha. Isiniif dhalate maal isin gochuuf fayyisaa isiniif dhalate jedhee dubbata. Bara isaa keessa namni hin fayyadu. Maqaan isaa eebbifamu. Ermiyaasuma akkasidha. Ermiyaas boqonnaa 23 irraa gaafa dubbifannu waa'ee dhalachuu Yesuus gaafa dubbatu akkasidha. Ermiyaas 23 lakkoofsa 4-5. Ermiyaas 23 4-5 irraa akkasidha. Shanii jaaniifama. Waaqayyo kunoo bara itti sanyii Daawit keessaa mootii qajeelummaadhaan hojjetu kaasu hin dhufa. Inni mootii ogummaadhaan mo'uuf mootii lafarratti firdii qajeelaa fi qajeelummaa eegumsa. Bara sana keessa Yihuudaan hin fayyu. Israa'elis birraa malee hin jiraatu. Maqaan isaa Waaqayyo qajeelummaa keenya jedhama. Bara Yesuus keessa namni hin fayyu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Bara Yesuus keessa bara Yesuus jireenya namaa argatu. Bara Yesuus mana namaa argatu. Bara namni Yesuusii wajjin walii galu. Bara namni yaada garaa isaatii geeddaratee gara Waaqayyootti deebi'u. Barri sun bara fayyinaati. Bara isaa keessa Yihuudaan hin fayyu. Bara isaa keessa margaan hin fayyu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf Amaanu'eel nu wajjin jira bara isaa keessa fayyadu ta'a. Waaqayyo mana keessa na fayyisuudha. Dinagdee keessa na fayyisu. Hariiroo keessa na fayyisu. Walitti dhufeenya keessa na fayyisu. Tajaajila keessa na fayyisu. Waldaa Osloodhaa fayyisuudha. Bara isaa keessa namni hin fayyine yoomiyyuu hin fayyisu. Bara Yesuus keessa namni hin fayyine, sammuun hin fayyine, qalbiin hin fayyine, hafuurri hin fayyine, bara kamiyyuu hin fayyisu. Wangeelaan namni fayyine bara kamiyyuu hin fayyina. Bara isaa keessa namni fayyina. Bara isin fayyidan bara isinii fayyada. Maqaan isaa eebbifamu. Barri kun akkam isinii ture ta'uu isiniif. Barri 2016 qulqulleessa isinii ture. Gaarii isinii ture. Biyya Jarmaniitti wal dorgomu. Maal wal dorgomna? Yeroo ayyaanni Kiristumaasii kun ga'u dursanii baga geesse waliin jechuu wal dorgomu. Kanaafiyyuu anis dorgommii kana keessa jirtanii gaasena imeelii maanni SMS ol ergu waan ta'eef warra wajjin hojjennu fanta feer gituu isaanii argin jechuudha. Isaan dursuu barbaadu. Kanaafiyyuu gabaabsirumanii ayyaanni dhalachuu gooftaa kuni ayyaana gammachuu, ayyaana nagaa, ayyaana mo'ichaa isinii fatoolee namootaaf erge obboleetti tokko ofiisnaa erge jechuudha. Bakka hojii kanaafuu durfamuu isheetti xiqqoo ishee ol lolteetti garuu deebiin alaatti jechuudha. Deebii gaafa alaattu baay'ee waan nama dhiibudha. Dursitee naa arguun kee margaa jettee naa deebistee baay'ee galatoote. Garuu jedhu bara koontu bara 2006 bara koontu jedhu
konkolaataa solbeena barakuma namaaf ja'a konkolaataa oftee deemtu hoodee namni konkolaataa kan biraatiin dhaqee konkolaataa ishee rukutee ji'a ja'a guutuu mana saakiyaatii turte ciisaa turte naasuurraa kan kee hojii hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf hakiimiin ji'a ja'aaf barreessanii fi mana qorichaa ciisaa turte ergi hojiitti deebitees guyyaa dhuftee torban tokko hojjettee yeroo kan biraa immoo deebitee mana qorichaa galtii dhuftee jalqabdii deebitee galtii. Kanaaf waggaa kana hojii hojjettee jechuun hin danda'amu. Dhuma barichi kan ishee ture. Mee barri 2016 kan koo ture itti gammadeera, hojjedheera, waaqayyoof jiraadheera, waaqayyoon gammachiiseera namoonni jettan. Yookaan immoo akkuma boleettii koo kanaadha barri 2016 kan koo ture kan jettanis yoo jiraatan waaqayyo ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo amma ayyaaneffatu gidduu kana guyyaa har'aa kanallee seenaa sana isin irraanfachiisa. Isin haaressan jedha waaqayyo. Waaqayyo gaddakee akka duumessaa kan xaayee balleessaa yommuu waaqayyo hamma ibsuu jaalatuutti bara 2016 kana keessa kan isin boosisaa ture kan isin rakkisaa ture hambisee gammachuudhaan bara haaraatti isin dabarsa. Maqaan isaa haa eebbifamu. Barichi bara koon ture namoonni jettan waaqayyo isin kaasa. Waaqayyo isin jijjiirama. Waaqayyo isin argatama. Waaqayyo isin tuqama. Seenaa sana jijjiira waaqayyo. Waaqayyoof waan hundumaatu danda'ama waan ta'eef maqaan isaa haa eebbifamu. Barichi bara koon ture namoonni jedhan hedduu waggaa koon ture kan jedhan namoota hedduu. Waldaa kiristaanaa namoota akkasii jiraatti. Namoota akkasii jajjabeessitu namoota akkasii kaasu jechuudha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Bara Yesuus Kiristoos keessa namni fayya. Namni humna godhata. Namni hamilee argata. Namni jabaata. Yesuus Kiristoos kanaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 kaasee kutaa jiru yoo ilaalle Yohaannis 7:37 kaasee kutaa jiru Yesuus guyyaa tokko ka'ee dhaabatee dhuma ayyaanichaatti namni dheebotee yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Macaafni akkuma jedhu yaa'aan burqaan bishaan jiraataa garaasaa keessaatii burqa jedhee dubbate. Yesuus Kiristoos jireenya kennuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Amaanu'eel nu wajjin jira. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaafnee ilaalle immoo Amaanu'eel kun tiksee gaarii akka ta'e dubbata. Ani tiksee gaariidha. Tiksee kan biraanii hatuudhaaf balleessuudhaaf dhaluudhaaf hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif irraa hafaasa qabaataniif kan dhufe jedhe dubbata. Yesuus Kiristoos Amaanu'eel jireenya kennuu dhufe. Maqaan isaa eebbifamu. Jireenya irraa hafaa kennuu dhufe. Jireenyi kun immoo hamma ibsuu ijaa keessatti argama. Fayyinni akkasii. Biyya Jarmaniitti yeroo baay'ee kan inni namni amanaa tokko waan adda baasee akka beeku barbaadu. Innis fayyinni hamma ibsuu ijaa gidduutti kennamu. Waaqayyo fayyina keenyaaf nu fayyisuuf yeroo addaa laata. Battala qalbii jijjiirrannetti kennaa waaqayyo kennaa tolaa battala simannetti fayyinni eenyuunillee karaa kamillee jiru Yesuus Kiristoosiin malee jedhamee akkuma barreeffamee jiru battala sana simannetti battala sana amannee fudhannetti immediately jechuudha waaqayyo nu fayyisa. Mootummaa isaatiif nu qopheessa. Maqaan isaa eebbifamu. Nu fayyisuuf waaqayyo yeroo addaa laata. Maqaan isaa eebbifamu. Ama nama gaarii nama keessatti of yaaduu dandeessu. Nama qajeelaa dhattanii of yaaduu dandeessu. Qajeelummaa keenya garuu moofaa abarsaa ta'e wangeelli. Qajeelummaa keenya Yesuus keessa dhokatee jira. Isatti amanuu keenya keessa jira. Isaaf jiraachuu keenya keessa jira. Kanaaf fayyinni keenya hamma ibsuu ijaatti. Namni amma har'aas dhuftan waan barbaadamu gootanii waan garaa keessanii hojjettanii waggaa kana guutuu waa hundumaa balleessaaf mancaasaa turtanii namni amma as jirtanii lallabu kana amantanii fudhatanii Yesuus Kiristoosiin yoo simatanii waaqayyo mootummaa isaatti isin dabala. Maqaa isaa eebbifamu. Namticha hattuu isaa Yesuus qarqara bukkeetti fannifame sana waa'ee isaa beektu yeroo baay'ee dhageessu. Har'a
موتوما كيتي ليانم يرون يلي يسوع كسيتي يلي هارا نواجرين جنة تيجا موتوما واقيو تيجا تاي so واقيو نفسي سودا يروي سبار واجس هذا نفسي تاعك نفسي أنا فاهم دمي كلبي يجي ولا فايد ما بيجي كمان كيسة أمي كيسة كلاب كيسة أبو كيسة فايلة ini dah masalah. Wakio namanu wangelat namanu kay sargam. Dah garu. This. That is the process, yes. Wakio amantot afkopes, amantot wangela afkopes. Bifonif, afura garu. Dem sajurenya kay sawantato. Rusia toko one meeting of goals malini elgada na gauda engada waqiyo waye kesan ne bala jere se tudu bade ture waye kesan waqiyo isni wajran jere ile labina jere se tudu baye ke garu nama to ko nisna ga ga fayelu mewa wa kusitimul lisasnat mi ga fayelu waye ko waqiyo wa se jurat mi ga fayelu bas amma jadi mama nurut kita enggak usah kayak gitu orang. Wangelat tamanu kisah biar fura dem saja ya kisah dufkena. Karena view tu kau erga lagi ni sok sun bayi besar di belakang. Dua iyo wae ko wae kisah ni tu bade challenge bayi kisah lagi. Wakio Musean, karena Musena, wakio selain waktu kedua Saya lagi sering menggunakan di demi satu kesati, wakio nagaru, wakio faru, kesaju, gafar duper. Jero waktu gari lalu bagi bela, waktu hari gafar lalu talon. Jero waktu mana lalu talon nak? Jero waktu mana lalu nabi muri lagi cai jero bela. Muslim keseret dulu bagaimana? Ya Israel, apa yang wakil keti gari ko terus kes, wana siapa pun bukan gari ko terus kes, yo Israel kes. Bikunundum terus siarga tusikat kabu, baket ne bifamta, masih kene bifama, hormatori keti ne bifamu, rating ke sawak ke hine bifamu, yodor temo tamalera imontu. Irratata malee jalentatu matata malee ejentatu bikun hontuntu siargatu jere kakates bisun dem sayure besana waqi haru madara galgala nurati gari nangalas mewan waqi sitti kulli se nuti du barde kari se edangaru waqi haru magalgala shortcut karamate gabamate bajugainya ke jarati akai nangalas barba Wakio akasingo. Gutini, badamuman, ebi, morichi, wakio nufkate. Dem sajurenya kesa nuargata. Waldara uslo kana wakio yoba ni kakata. Agantu. Ebi sun dem sa kesa nufa. Isino jabesu kesa nufa. Isino hijanu kesa nufa. Structure kesa kimsachu kesa jira. Nufa kesa nufa. Organizationally of chinsu kesa nufa. Walgurmesu mulata kabachu karora kabachu plani kabachu kesa rumale kara shortcut te kara gababa te waqiyo bas garatu nangalas waqio kulluta abta chise demsa hura kesa demsa yo kesa barahul ma kesa kana fiu once nitima baruk mana maaf kuna jale baramilki kan isini taini Baru baramilki isnif taurenda. Tadi barikun barafaj asuk isnif. Barakan ani buat tu tadi tu. Barikun barafaj asuk barabau. Karena betul ni. Ambil jangan ini wakasa di barat. Barak malamah jadi kebetul. Afan Jerman itu barat. Matanya itu confidence itu betul. So
jajjabeessa isa dhabee saalfataa ta'e qaanaa ta'e afaan jarmaniitiin barachaa ture keessumaa waggaa jalqabaa jiru nama waan tokko hin beekne of fakkeesse waggaa lammaffaa xinoo isheenaa dhaafee waggaa sadaffaatti immoo cimaan deeme. So waggaa sadan sana gaafa mana barumsaa dhaqu tireeniidhaan hin deema yeroo hundumaa sodaachaa dhaqa. Har'a immoo yaa Rabbi barsiisaa maal jedha har'a immoo akka maalan kontribuut godha maalan dubbadha jecha afaan rakkisa waan ta'e jechuudha. Garuu waggaa sadiitti ijoollee duran kanneen barumsicha hin jiru. Barumsa sana gaafa fixu gaafa eebbifamu gatiin immoo takkumaan ol ka'e baay'ee expensive ta'e. Hojii gaafa dhaabee humna argate dhuguma. Hojii filuun jalqabe jechuudha. So baay'ee yaaduu jalqabe waggaan sadii suni waggaa qorichaa dhaabatu. Waggaa facaasuu ture. Warri boo'aa sanii facaasanii bissi isaanii maal godhu gammachuudhaan dhaabuu jira. So waggaa sadii booda ergiidoo eebbifame hojii argachuun na rakkisu. Akkuma nama Jarmanii tokko anis kompiit godhee hojii argadhaa mindaa isaa mo'achuun qixxee naa kafala. Garuu isa dura bara mo'ichaa ture jechuudha. Bara sodaa ture jechuudha. Bara itti konfidensiin koo gadi bu'u, bara itti jajjabummaan koo gadi bu'u ture. Utuu Waaqayyoon eebbuma kennaa dhangalaasee ergee eebbinaa dhangala utuu. Kanaaf wallaansoo gogarra ture. So eebbi Waaqayyoon nuuf akka ta'eef isa process deemsa. Deemsa kana keessatti kaayyoo jireenya keenyaa bira akka hin geenye kan dhaqu waa'ee. Gabaan irratti qabsaa'uu qabna jechuudha. Inni kola daangesee tarkaanfii koo lakkaa'e naannoo mana koo marsee qotee fuuldaasaa kaa'e arrasaan danuudha eeboo waraanu baatu lubbuu koo dhibamsiisuuf dhiphanii na eeggatu arrasaan danuudha eeboo waraanu baatu lubbuu koo dhibamsiisuuf dhiphanii. Yo quiero